Akkam jirtu daawwattoota keenya har'as sagantaa haaraadhaan walitti deebineerra. Sagantaa keenya irraatiin bineensawwanii fi guddistoota isaanii kan ilaallu ta'a. Bineeldawwan kun turtii yeroo dheeraa booda yeroo isaan guddistoota isaanii faana wal argan miira akkamii akka itti dhaga'ame kan wajjin ilaallu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Asumaanis chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuudhaan qophiiwwan adda addaa ajaa'ibsiisoo fi bashannansiisoo ta'an kan argattan waan ta'eef isinis nu hordofuudhaan chaanaalii keenya subscribe godhaa. Arboonni amma argitan kun turtii yeroo dheeraa booda guddisaa isaanii kan ta'e nama kana yeroo isaan argan haala isaaniitti fiigan kan agarsiisudha. Viidiyoon kunis baay'ee ajaa'ibsaa ta'uu danda'eera. Loltuun Jarman kun turtii yeroo dheeraa booda gara mana isheetti yeroo deebitu sareen kun gammachuudhaan waan inni ta'u ilaala. Lukkuun kun immoo hiriyaa ishee kan ta'e mucaa kanaaf haala isheen itti hammattu baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Qamaleen kun immoo guddistoota isaa turtii yeroo dheeraa booda yeroo argu haala kana itti maramuu danda'eera. Sareen kun immoo guddistuu isaa yeroo argu haala inni konkolaataa keessaa utaalee itti bu'u baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Yeeyyuuwwan kun immoo hiriyaa isaanii kana yeroo argatanitti akka bineensaatti osoo hin taane akka beellaatti naanna'anii haammatanii wajjin burraaqatii jiru. Harreen kun immoo guddistuu isaa yeroo dheeraa booda yeroo argu haala kanaan gammadee simateera. Sareen kunis yeroo dheeraa booda loltuu kana yeroo argu haala kanaan gammadee itti maramuu danda'eera. Sareen kun immoo waggaa tokkoo fi walakkaadhaan booda guddistuu isaa yeroo argu haala kanaan gammaduudhaan gammachuu isaa ibsateera. Qamaleen kun immoo hiriyaa isaa durii yeroo argu haala kana itti maramuudhaan iyyeera. Leenci kun immoo guddistuu isaa yeroo inni baay'ee dhukkubsatee fi du'uudhaaf jedhutti bira turuudhaan isa gargaartee isa guddistee yeroo turtii yeroo dheeraa booda argu baay'ee gammadee haala inni itti maramu baay'ee nama gammachiisa. Zajiin kun immoo hiriyaa isaa badee ture yeroo argu haala kanaan gammadeera. Qabiin kun immoo turtii waggaa tokko booda guddistuu isaa yeroo argu yeroo tokko tokko gaalonnis akkanatti nama hammachuu danda'u. Sareen kun immoo guddistuu isaa daa'imummaatti isa guddistee yeroo argu haala kanaan gammachuudhaan ishee simachuu danda'eera. Adurreen kun immoo yeroo namichi gara manaatti galu haala kanaan gammaddee itti maramuudhaan
luka isaa jala gangalatti. Sareen kun immoo loltuun kun yeroo ishiin waraana irraa haftee osoo deebitu haala kanaan gammachuudhaan ishii simateera. Fardi bareedaan kun immoo turtii dheeraa booda guddistuu isaa argachuu danda'e. Leenci kun immoo guddistuu isaa turtii waggaa tokkoo fi walakkaa booda yeroo argu haala kanaan gammadee gammachuu danda'eera. Chimpanziin kun immoo turtii waggaa 10 booda guddistuu isaa yeroo argu haala kanaan gammadee seeqee ishii simateera. Isinis chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra.